Egaan kabajamtoota daawwattoota koo anis kunoo kalaqan tokko tokko hojjedhu isin biraan gahuudhaaf jecha yuutuub chaanalii mataa kiyyaa banadheen jira jechuudha. Akkuma fuula feesbuukii gubbaa irratti argaa turtanii dirooyin kaameeraa kan hin bara baay'eetti dadhabe gara hojjedhee xumuree nan jira. Feesbuukii kiyya irratti illee maxxansee sheer godhaan ture. Utuun gad hin dhiisiin durallee ammamtaan irra gahaa ture yookaan isteeppiin ittiin deemaa ture kanaan dura isinii maxxansaa tureera. Isteeppii koo kana keessatti namoonni baay'een na jajjabeessitanii na cina dhaabbattanii yaada keessan naa gumaachitanii akkan jabaadhee itti fufu kaanillee waaqayyoon naa kadhachaa turu keessan argaa nan ture. Fuula weebsaayitii koo irratti illee yaada keessan naa laachaa turtaniittu. Kun immoo anaaf jajjabina guddaadha jechuudha. Daandii milkaa'ina kootii kan naa ta'e inni tokkoffaan waaqa koodha. Inni lammaffaan immoo ofitti amanamummaa kootii. Inni sadaffaan akkan abdiin kutanne abdii kutachuu kooti. Amma waan baay'ee jira jechuudha. Amma yeroo waa tokko hojjettanii kan abdii nama kutachiisan baay'ee jira. Yeroo meeqaa meeqa irra deddeebitanii yaaluu kan isin gaafatu baay'een ni jira. Keessumattuu kalaqawwan gurguddaa akkasii amma fakkeenyaaf dirooyinii tokko hojjechuu jechuun baay'ee in ulfaata ture gaafa ta'anii yaalanii gaafa yaadanii jechuu kooti dhiifama. Inna yaada kana immoo sirriitti toora gashanii wixineessanii seeraan nan hojjedhanii karooratti baafatanii jennaan immoo wanti hin hojjetamne tokko illee hin jiru. Anis akkuma kanaatti dirooyinii nan hojjedha jedhee murteessee waaqni koos na gargaaree xumureen jira jechuudha. Akkaataan dirooyinii hojjedhe kana waan baay'ee jira jechuudha. Kanaaf anis carraa kanatti fayyadamee waa tokko hojjechuu barbaadan innaan akka abdiin kutanne wanta hojjechuu barbaadan sana guutummaan guutuutti nan hojjedha nan danda'a jettanii akka ofitti amantanii itti galtan isiniin jechuun barbaada. Tokkoffaa namoonni keenya wanti isaan yaaddaan yookiin wanti isaan dafaniitti abdii kutataniif waa tokko jalqabanii irra deddeebi'anii yaalanii gaafa isaaniif ta'uu didu yookiin yaaliin isaanii gaafa isaaniif milkaa'uu didu abdii kutatanii yeroo isaan itti waan guddaa karoora qabatan addaan kutanii dhiisan ni argina. Ani amma akka kiyyatti diroonii kana hojjechuudhaaf yaaliiwwan baay'ee yaaleeraa jechuudha. Yaaliiwwan yaalee kana keessatti yaalii yeroo yoo xiqqaate atliist guyyaa 130 waan akkasii yaaleeraa jechuudha. Guyyaa 130 jechuun gara ji'a afuriif guyyaa 10 jechuudha. Amma kana keessatti gaafa waan kana hojjedhe tokkichumaan kalaqee baasetu hin taane wantoota nama mudatan baay'ee jiru. Hanqina meeshaalee darbees gaafan hojjedhu yeroon akkan itti yaade kun kana taa'ee gaafa waan sana xumuree fakkeenyaaf elektirikii appilaayii gaafan irratti godhu yeroon itti nadi dhufaa jira. Kun sababa dogoggoraatu hin taane sababa irra deddeebi'ee yaaluu koo sababa na gaafatuufidha jechuudha. Kanaaf eenyuyyuu gaafa waa hojjechuudhaaf jedhu akka abdiin kutannes ni dabarsuu nan barbaada. Diroonii kana hojjechuudhaaf tokkoffaa irratti utuu dirooyinii jechuun baallee yookiin isa ishee ittiin barreessitu utuun hojjetiin dura wanti nuyi gochuu qabnu tokkoffaa irratti akkamittiin rimootiidhaan ajajamuu danda'a isa jedhudha jechuudha. Rimootiidhaan ajajamuu erga nu ajajamee booda isa kaan hojjechuu nun dhibu jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan diroonii kalaqee baaseera jechuudha. Tartiiba yookiin isteeppii ani ittiin hojjedhe gaafan isinitti himu dirooyiniin kiyya kun tokkoffaa irratti wanti hojjedhe akkamittiin wanti tokko yookiin akkamittiin waa tokko addana teenyee fageenya irratti to'achuu dandeenya yookiin hoogganuu kontirool gochuu dandeenya jedhuun hojjedhe jalqaba irratti. Maaliif tuun amma jalqabumaanii dirooyinii yookiin waama lafumaa kaatee barreessu tokko tuun hojjedhe kaameeraa yoon itti godhe wanta sana to'achuu hin danda'u yookiin fageenya irratti deemsisuu hin danda'u ta'ee jennaani ufumaa faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf toora tooraan akkaataa inni naa danda'amu
akkaataa inni naa hojjetamuu danda'utti, akkaataa inni naa hoogganamuu danda'utti, tartiiba akka inni naaf qabatuttidha jechuudha kan hin eegale. Haaluma kanaan hojjedhee xumureen jira jechuudha. Ammas yeroo dhiyootti kunoo suuraa isaarraa kan argitan kalaqa addaatiin dhufaan jira. Adaraa yaada keessan naa barreessaa, na gargaaraa. An mucaa akka keessaniiti, hiriyaa keessanii kunoo biyya ormaa keessa taa'etan kalaqaan maqaa uummata kootii oliin kakaasadhee yaadaan jira. Yaada keessan illee koomentii irratti naa kennaa isiniin jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa naa jiraadhaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa.